Mucaan ganna kudhanii konkolaataa otoobisii jala rokachuun Dambidolloo irraa Finfinnee kiiloomeetira 600 caalu malee lubbuun oolee miidiyaa hawaasummaa irratti dhibbana dubbii ijoo ta'ee ture. Mucaa xiqqaan kun imala dheeraa booda Finfinnee galuuf maaliif murteesse kan jedhu gaaffii namoonni hedduun gaafatanii. Aadde Maartaa Taaddasaa harmee mucaa kanaati. Isaan dhalootaan godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Muggii Ganda Yaarireeti. Bu'aa bahii jireenya isaanii fi waa'ee mucaa isaanii hangafaa otoobisii jala dhokatee dubbataniiru. Aadde Maartaan haadha ijoollee lamaa yoo ta'an gammachuun isaanii mucaa hangafaati. Mucaan isaanii lammaffaa yeroo ulfa turan abbaan warraa isaanii waan boqoteef waggoota darban kanatti jireenya ulfaataa akka dabarsaniif magaalaa Dambidollootti ergan galee gara waggaa 8 ta'a. Eelee namaarraa onkureen wayyaa namaa miiceen ittiin jiraachisa ture. Manas hin qabu, waan ija koo irra kaa'atus hin qabu. Ijoolleen agaboo hin buliin jedheen jedhu. Hojiin Dambidollootti hojjetan daran ulfaatee jennaan ijoollee isaanii qabatanii Dambidolloo irraa Anfilloo deemanii hojii humnaa hojjechuu murteessan. Ijoollee isaanii lamaan fudhatanii Anfilloo erga ga'anii garuu waa'ee mucaa isaanii hangafaa nagaa isaaniif hin kenne. Kanaaf gara Dambidollootti deebisanii ergan. Ati biyya katamaa ta'e jiraadhu asii lubbuu kee nagaan baafadheera beeknu Dambidolloo jiraadhu jedheen gaggeessee deebee jedhu. Firas namanatti kennuus hin qabun ture waaquma wajjin ijoolluma riyoota isaa biratti gateen deeme jedhan. Lafa jigoos hin argine lafatti nan argine na kanaan jedha ture jedhu. Mucaan xiqqaan waggaa 10 gammachuun danqaa jiru ijoollummaa isaa mudateen jireenya daandiirra dhandhameera. Garuu bakkichaa ba'uuf sammuusa ijoollummaatti yaada erga murteessee waan ture fakkaata. Ati maaliif sammuu koo dhiphista bakkumatti nan agarre na kanaan jedha ture. Aadde Maartaan mucaan isaanii hangafaa kun Finfinnee deemuu nama kana dura Dambidollootti hojii isaan hojjechiisaa ture irraa bilbilaan naga'an. Lafan hojjedhu kanatti natti bilbilanii mucaan kee Finfinnee galee jira dafiitii gara Dambidolloo kootu jedhanii naa bilbilan. Isaafan kunoo Anfilloo irraa amma Dambidolloo dhufe jedhan. Mucaan isaanii haala lubbuu isaatiif yaaddeessaa ta'een malee nagaan Finfinnee ga'uu isaatti guddaa akka gammadanii fi Finfinnee galuun isaaf carraa gaarii ta'e jedhee yaada jedhu. Waaqayyotu lubbuu isaa oolchee kana maal jechuun danda'a deemsa isaa hin gaddine lubbuudhaan ba'umsaan gammade jedhu. Fuulduratti bakka guddaa ga'a jedhee namana jedhan. Gammachuun erga Finfinnee ga'ee harmee isaatiif bilbilee dubbiseera. Yaadiin ani nagaan Finfinnee ga'eera gaafa na arguuf na barbaadde immoo buufata poolisii biratti na argatta naan jedhe jedhu. Akkaataa imala mucaan waggaa 10 gammachuun itti imala irratti odeeffannoowwan hin qulqulloofne lamatu jiru. Kunneen kiisii otoobisii shaantaan keessa kaa'amu keessa dhokatee malee jedhanii fi kaan ammoo garaa otoobisichaa keessa sibiilarra jala dhokatee malee jedhu. Kun gidduu baayogiraafiidha.